Jirtaniiti obboleessa koo dafaati naaf qaqqaba miidhamee jiraani waan ta'eef Abdii Raggaasaa zayitii danfaadhaan akkas ta'uusaa hedduun keessan ni beektu. Wal qabatee haadhuma manaasaa duraaniiti akkasitti gootechuudhaan poost godhamaa jira. Ishiin kun haadha manaasaa yeroo inni kiristaana ture ishiin kun immoo haadha manaasaa musliimaa yeroo amma wajjin jiru ishii. Garuu durbi akkas garaa jabaatti mee saffisaan kan waliin ilaallu ta'a. Jamalul alam Jamalul alam Jamalul alam Jamalul alam. Mee amma kana AI dhama dhugaadha jennamu maal jenna kana meeme. Yeroo namni isinitti quufe kunoo akkasitti itti ka'a. Jama deebi'een nufi kinooriin qashtiin buskutiin keessan shambuusaan nyaataattu shambuusaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni ahlan wa sahlan. Shamar kafuuni hordoftootaafi kabajamtoota Oromoo show har'a dhiifama naa godhaati namni faxaree dhufee viidiyoo hojjetu gaa'u tasa haasa'a isin galee tasa haasa'a loluma Iraanii fi Israa'eliin isinitti ta'a alanaa akkasiin isinitti ta'a. Baay'ee isin jalaa babbadeetan jira har'as viidiyoo fu'a fashenne kunoola dawree uffanne attaraawii dhaquu ka'eetan isin yaadee dhufe iyyuu isin galee maaliifuu har'as viidiyoo bareedaa fashannisoo kan fataa zanaa itti jennu isin qabadhee dhufeetan jira. Ramadaanni kun akkam meeme atuma nawwaamin atuma qanii tokko mana keessanitti faxarsiisaa nawwaamin bultii 15 hin ta'a Faaxumaati fayyatu nawwaamin moo abbaa manaan keellee gaariidha atajaadha sii galee maaliifuu harragaa viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Inni isa mono kan isin jalaa babbadeetan jira. Ammas baduufan ture ansila isinii galee baduufan ture garuu yuutuubiin miseejii wayinatti ergaadha. Maa inni hedheen geeruun ilaalu viidiyoo gadhiisaan jirtu maal taate waa naan jedheera isinii galee kanaaf har'a deebi'uudhaaf dirqameetan jira. Kun qaxaleen keessa natti babbareeda jedhamaara namni baay'een meemee isin koomentii irratti babbareessuun dagatina. Viidiyoon keenya jalaa qabbanaa'uun oolu warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan hundi keessanuu subscribe gochuun dagatina. Soomala sobuun hin danda'amu ati fa'ilaa hin danda'amu tokko tokko gochuun hin danda'amu subscribe gochuudha. Isinii galee viidiyoo kana immoo hundi keessanuu atu namni laayik hin goone sobaan jiru laayik gochuun dagatina. Gara viidiyoo namni tokko yoo laayik gochuu yoo nam subscribe gochuu akkasitti rukuta. Isin immoo nama tokko namoota isinitti qoofaniin akkasitti rukutaala. Oromoo ko qaallichi gurbichi xiqqootti na saateem na rukutee ooleem ani ko yeroo akkasii ko abbootiin durii ko yeroo akkasii hin toobatu mana ciisanii mana masjiida feegalanii toobatu. Kunoo inni zamana kana nu rukutuudhaaf ani hin jenne oma tokko keessan hangalchinaan oma tokko keessan hangalchinaa isinii galee wanti birrii harii kana argattan isin maalitti gootu? Wanti birrii amma kana lafa argatte maal goote? Ammoo kan biraa hoo? Kan biraa zayitii. Ammoo Hiroo. ammoo kan biraa hoo? Kan biraa immoo Maalitti goote? na nyaadha. Nyaadha? Maali akkama eessa isaa qabdee nyaadha? Kan biraa hoo? Kan jedhamu nyaata wayii jira naan jedhaa. Kan jedhamu nyaata wayii jira isaan mucaan jedhee ka'e nyaata wayii jira biyya keenya naan jedhaa. Mucaan isa biyyiin kun amma waan inni jedhan nageenya isin nageenya irra deebiinaa daraaggi. Ijoolleen isa biyyiin akkamitti gudda garaa keessatti waa baraarumoo maa inni haala na qoyyaa. Gudii ibsishaa kana argitaniittu
ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ጨረቃ ፀሐይ ድምቀት ምሳይ ኦማ ከጎን አይኗን ስታይ ውብናት ተውባ ላይን የምትገባ ለባሏ ፍቅር ያላት ሙሐባ ውብናት ተውባ ላይን ibsishaat warra lammaffaa fuudhe moo AI dhanaan jedha maa inni kun akkasitti garuu alana dhugaadhaaf amma kun soba fakkaata nima oromo soba fakkaata kun isa afaan keessa wadduun gatan fayyadu soba fakkaata oromo laalaa maaltu adeemsifamaa jira yeroon kun akka tokko jijjiiramaan jiru sichi ko ana AI na si'uu dandeessu sinii galee ana AI miti laa ajaa'iba wallaahi maal jenna amma maal je AI dha inni bira darbina yoo akkasiin taane maakiin qaxxettee istuudiyoo keenya dhufti sinii galee haadha laaltee intalan fuudhini intaluma laali intala fuudhi haadha abbaan laallatee abbaa fuudhe atis intala laallattee intala fuuta afaan oromooti garuu mammaaksa oromoo akkasii miti kadir mammaaksa oromoo akkasii miti garuu an akka kiyyaatti yaada kadir martuu jedhe kana nan deeggara maaliifi intala laali intala fuudhi malee haadha laaltee intalan fuudhini maaliifi haati si dhuftee si duukan jiraattu sinii galee tokko jirtu haati bareedaa ilmi taarikii biraa keessa sinii galee kanaaf intala laalaa intala fuudhaa ilaalaa isin ilaalaa namaas laalaa sinii galee ooroo abraa ilaalaa sinii galee dhimma Abdii Raggaasaatiin immoo TikTokiin kun gagganamaatii ka'ee hedduu tokko jeeqamaa jira innis maayinni waa'ee amantaatii wal qabatee waan hedduu tokko dubbatamaa jira isaa wal qabatee Abdii Raggaasaa hedduu tokko miidhamee jira mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo Dafaatii naaf qaqqaba miidhamee jiraani waan ta'eef jechuudha keessan alaa keessanii Dafaatii naaf qaqqaba qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu tariifadhaatii uummanni lafa jirtanii Dafaa nu qaqqabaa. ሁሉም በሽታ ነው ሁሉም ነገር ህመም ነቢያ ላንቱ አይደም egaa akkuma asirratti argitan Abdii Raggaasaa akkas ta'ee jira inni kunis maa inni zayitiidha zayitii ta'uusaa yeroo jalqabaa garuu asidii jedhamaa ture asidiidha jedhamee biin garaagaraa haasa'amaa ture amma immoo dhugaan isaa bahee zayitii danfaat itti nam'ee jechuudhaan dubbatamaa jira innis kan itti naqe eenyunni haadhuma manaa isaatii haadha manaasaa duraanii meemina warri hin qalbifanne viidiyoo kan dhaggeeffadha. Kana beektu laata ishiin kun haadha manaasaa yeroo inni kiristaana ture yeroo inni pheenxee ture haadha manaasaa safaana turtedha inni pheenxee dhiisennaan ishiin iste ishiin kun immoo haadha manaasaa musliimaa yeroo amma wajjin jiru ishii amma zayitiitti daffaatedha maal godhe laata maal akka godhe mee yaada isaa maal balleessee akka inni adabbii kana fudhate mee yaada keessan koomentii jala godhaame waan adda baasnu qabna. Namni miidhaa cimaa Abdii Raggaasaa kan qixa yaalii ajjeechaa san irratti raawwatame adda baafame jedhan innis haadha warraa isaa akka inni wajji jiraatu miseensuma maatii isaa keessaa haadha warraa isaattu zayitii o'aa danfisee itti naqee jedhan kun waan hedduu nama gaddisiisa saniyyuu jedhan meeshaa waraanaa shugguxiidhaan sodaachisuudhaan zayitii danfistee zayitii o'aa san qaama isaa bakka hedduutti naqxee jedhan kun waan hedduu nama gaddisiisu amma afaati warraa isaa to'annoo seeraa jala ooltee jirti jedhan ergama isiin qabdu hanga ammaatti wanni adda baafameen jiru sun qorannoon kan taasifamu qorannoo poolisiiti akka amma odeeffannoon himaa jirtutti akka jedhamaa jiru san Abdii Raggaasaa namni amantii biraa hordofu zayitii yookaan asiidii itti naqee osoo hin taane miseensuma maatii isaa keessaa haadha warraa isaattu yaalii qixa ajjeechaa san irratti raawwatee jedhan kun waan hedduu nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kana dhugaa gara kushiinaa dhiyaachuun hedduu ulfaataa keessaafuu warri haadha warraa teessan aarsitan of eeggannoo godhaa jechuu barbaada warri aarsitanis aarsuu isii dhiisa kun waan hedduu nama gaddisiisu dhugaa rabbii wanti sun waan isaan maluu miti dubartoonni yookaan haawwatiin teen yookaan obboleeyyan teennallee osoo bifa saniin garaa jabaachuu baattanii hedduu namatti tola yaaliin Abdii Raggaasaa irratti raawwatame kun waan hedduu nama gaddisiisu waan safuullee cabse waan seera ilma namaallee cabse waan seera mootummaallee cabse jechuudha namni tokko yoo badii dalage
karuma nagaatiin adda deemuu fi keessaaf haadha warraatiif abbaa warraa ta'anii miidhaa akkasiisan wal irratti raawwachuun gaarii miti. Balleessuu danda'a, si aarsuu danda'a, dhugaadha. Yoo inni balleesse aarii isaa yoo araaramuu fi hin dandeenye miidhaa gasii irratti tarkaanfii akkasii irratti fudhachuu osoo hin taane karuma nagaatiin kara seera qabeessaan osoo adda guurattanii waan qabdan addaan baastanii isa malee dhiirri biraan jirti, si malee dubartiin biraas akkuma jirtu beekiite jechiin innis dubartii biraa fuudhuu danda'a. Atis dhiira biraatti heerumuu dandeetta. Garuu gaafa ilma namaa irratti miidhaa akkana haga kana ga'u geggeessite tariyoo lubbuun isaa si harkatti baate baay'ee waan si gaddisiisu. Ammayyuu yeroo kana akka gadditetti natti mul'ata jechuudha. Because nama akkana dhageettii qabu kana nama kamuu haa ta'u ka dhageettii hin qabne kunillee itti naqamuu qaba jechuu kiyya osoo hin taane nama akkanaa kanatti waan akkanaa raawwachuun ilma namaa kamii irratti waan akkanaa raawwachuun waan hedduu nama gaddisiisu. Ani gama kiyyaan wantoonni akkanaa kun yoo isinii ta'uu dhabaate abbaa warraa keessaniin kara nagaatiin adda ba'a malee yaalii akkanaa kana hin fudhatina. Dubartoonni kun waan badaadha. Aadaa Oromootis miti. Kun gara amantii kamiinuu waan jajjabeeffamuu miti. Waan gurra qabatanii yaa Egaa akkuma asirratti dhageessan dhimmi kun garuu dhimmi isaa ammallee qoratamee biraan hin gahamne. Mucaan immoo akkasitti hedduu tokko miidhamee jira. Wanti kun hedduu tokko nama naasisa jechaadha. I know an durbii akkasitti garaa jabaatti ijoo. Durbii akkasitti garaa jaba. Yoo jaallatteen nama dhiba garuu wallahi. Amma namoonni biyya Arabaa jiran namni biyya jiru biriin irraa nyaata utuu namni hin jirre akkamitti jiraata maaloodha jettu mana akkasii dhiisa namni ni jiraata riskii isaa jiraatas immoo haa ta'uyyuu malee mootii tarra rakkata waan ati birrii 5,000 bittu inni birrii 500 bitee fataadheetti hin jiraata wallahi laazim. Amma biyya keenyatti hamma hojjetan caalaa amma nyaatantu caala amma nyaatu caala. Fakkeenyaaf waa hojjechiifachuudhaaf yoo jette mana wayii ijaarsifachuu haa ta'u qalamii dibsiifachuu haa ta'u sarraatinaatti barbaadaami. Sarraatinaan tuni dhufee dubbatee utuu hin hojjetin qabdii bitiin jedha. Qabdii sanatti kennita. Fudhatee deema. Barumtimuu sana dhufee sa'aatii tokkotti hojjetee birrii kenni waan ittiin qaban waan ittiin galu siin jedha. Garaas nyaata si beektaa dhawwachuu illee hin dandeessu. Fudhatee galee biritti fitee ammoo barumtimuu sana dhufa. Barumtimuu sana ammoo dhufee hojjete xiqqoo si hojjetee birrii irraa fudhatee deema. Utuu hojiin hin xumuramiin birriin ittiin dubbatame sun dhuma. Ana wallahi hojii hojjedhee wajjiniin hojii hojjechiifadhee walumaan utuun hojii sana hin xumuriin birriin dhumeenna marraa 3 itti kaffalee marraa 3 seera akkasii dhaabachuu qaba. Amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti guyyaa 30 daladdee birrii fudhattaami. Itoophiyaa keessatti hin jiru wanta akkasii utuu hin dalagiin birrii fudhattee fitta. Akka itti dhowwattu illee hin qabdu beektaa garaas nyaataa beektaa. Wallahi mushkila kabiiriidha bar. Namichi inni hojjechiiste sun ikkoo si dhagahaara mujee si dhagahaara akkas ta'uu hin qabu ture. Dhuguma Itoophiyaa keessattuu amma jabaateera dubbiin jabaateera isinii galee. Egaa viidiyoon irraaf qabadee dhufe kana fakkaata. Asirratti tolee isin barsiisin gammachiisee dhiyyaadha. Yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Soomni kun akkam mimi waan jiru koomentii irratti waliin mari'achuu hin dagatinaa. Warri immoo kanaan dura bilbiltanis na dubbisaa turtan hedduu tokko galatoomaa isin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deemnu isin kabaja. Oroo shawuu bahe.